mootummaan waggoottan jahan dabran kana gama diinagdeetiin, gama nageenyaatiin, gama hawaasummaatiin, gama dippiloomaasiitiin waan faayidaan isaa miidhaa biyyoolessaa caalu hojjeteera namni jedhu yoo jiraate gattarreessii ja'a. Miidiyaa ati filatte irratti laayivii seenee si wajjin mari'achuudhaaf ani qophiidhaa ja'a. Eenyu asaa bahu dirreen tanaa fardi kana dandeenyaan isaa wajjin laayivii kottu qofaatii diinagdee gama hawaasummaatiin, gama nageenyaatiin, gama dippiloomaasiitiin biyyiti daadarka hamaa keessa jiraachuu sitti himaa jira. Rakkoowwan bu'uuraa bilbiltuu Oromiyaa fi Oromoodhaa yeroo ammaa adda baafnee dubbachuu dandeenyu maal maal? Rakkoon tokkotu jiru, rakkoo biraatu itti dhufu. Rakkicha toonni boo'een fixatiin han biraatti fidu. Rakkoo kana lakkooftee fixuun ni ulfaata amma waan Oromiyaa keessa jiru kana yoo ilaalle. Maan eenyu isin immoo jedhanii jechuudha mootummaa federaalaa jedhanii gaafa isaan kootii afarsaa dhaqanii qabanii fuudhanii dhaagasha. Sadarkaa sanarra ga'eesin jechuu kooti fakkeenyuma tokko duwwaa siif himuudha. Amma waliigalli rakkinoota kanaa maa inni hiikisaa kan jiru dubbachuu fedhe waan kana kaase. Mana diigaa jiru. Baay'ee uummanni bobba'aa jira. Haati hiyyeessaa bo'aa jirti. Amma wanni kun seera bu'uura seeraatiin hin labsamne paarlamaan Itoophiyaa dhala labsine caffeen Oromiyaa seera baafne karoorri tokko hin jiru. Singapore dhaqanii deebi'aniituma Abiyyi jedhe hin diigu. Beenyaa qaba wanni kun hin qabu maali Abiyyi jedhe. Karoorri baheera uummanni mari'ateera lakki maali Abiyyi jedhe. Nagaan hin jiru gaafa jennu dhukkuba uummataa kanadha kan dubbataa jirru malee faaggaa biltsiginnaan ganama ofii isaaniitii quufanii raawwatanii namatti asii gadi miidiyaadhaan odeessan safara keessa deemanii milishaadhaan namatti odeessan walgahii gadi ba'aa jedhanii nama humnaan gadi baasaniitti odeessan isa miti kan inni. Akroos Oromiyaa magaala xixiqqoo hiyyeessaa beenyaan hin jiru lafatti dhaqxu hin qabdu haati hiyyeessaa diiggadhuu bayi eessan naqa bayi jiru. Yoo ba'uu baatte immoo dhufeetu inni diigu jira hin kaffaltadhaniitu akkatti haati hiyyeessaa bo'aa jirti Oromiyaa keessatti. Kottaa harka kennadhaa jechuudhaaf warra mirga falmatuuf kottaa harka kennadhaa jechuudhaaf nagaatu barbaachisa jedhanii isaan odeessan. Dhukkuba uummata keenyaati kan nu himaa. Kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya dhimma koriidarii misoomsuu ilaalchisuudhaan barreeffama obbo Joor Mahammad guyyaa irraan kanaa barreesseetu jira. Akkasuma immoo OMN irratti hayyoonni Oromoodha. Dr. Milkeessaa Miidhagaatii fi akkasuma Dr. Ittaanaa Hafteedha. Sagantaa guyyaa irraan kana OMN waliin taasisan irratti dhimma kana irra dhimma rakkoo Oromoo kana irra bal'inaan haasanii jiran keessafuu dhimma koriidara misoomsuu maarree jedhanii deddeemaniin kana irratti yaada bal'aa kananiitiin jiranii achi keessaa waan fudhannee fi akkasuma immoo barreeffama obbo Joor Mahammad dhiyeesse kana gurra simbisuudhaaf dhufnee turteen waliin taasisaa isiniin jenna. Maal jee Joor Mahammad irraan tana barreeffama ajaa'ibaa gala keessaa muraasa dura yeroo ammaa kanatti dhimmoota komiin uummataa itti heddummaatu keessaa inni tokko maqaa misooma koriidaraatiin diigaa manneenitii fi mancaatii qabeenya dhuunfaa irratti gaggeeffamaa jirudha jedha. Misoomni koriidarii dhugumaan misooma moo gaafii gaafata. Yeroo kanatti magaalaa bareechisuun dhimma dursi kennamuufii qabu gaafidha. Dhimmoota jedhan kanneen yeroodhaaf moggaatti dhiifnee seera qabeessummaa fi adeemsa isaa haa ilaalluu jedha. Mootummaan qabeenya dhuunfaa tokko diiguu kan danda'u sababa lama qofaanii jedha. Tokkoffaa gamoon sun karaa seeraan ala taheen yoo kan ijaarame ta'edha jedha. Kana jechuun abbaan qabeenyaa sun lafa sana irratti mirga abbummaa seeraan raggee osoo hin qabaatin gamoo kan ijaare yoo ta'e yookiin ammoo mana yookaan gamoo san ijaaruudhaaf ulaagaa seeraa dirqama ta'e osoo hin guutin kan raawwatame yoo ta'e mootummaan tarkaanfii hamma gamoo sana jigsutti fudhachuu ni danda'a jedha. Diigaan maqaa koriidaraatiin yeroo ammaan kanaa gaggeeffamaa jiru garuu manneen yookaan gamoowwan seeraan alaa ijaaraman irratti kan fuulleeffatee miti jedha. Namoonni manneen jalaa diigaman hedduun kanneen karaa seera qabeessa taheen ijaaratan tahuu ragaa dhiyeeffataati jiru jedha. Mootummaanis kana hin waakkannee jedha. Lammaffaa mootummaan lafa sana hojii misooma uummataatiif yoo barbaade lafti gamoo nama dhuunfaa tokko irra jiru hojiiwwan misoomaa akka ijaarsa manneen barnootaa daandii dippiloomaasii fi kanneen kana fakkaatan barbaachisaa tahee yoo kan argamu taate mootummaan fudhachuu ni danda'a. Yoo kun godhamu garuu mootummaan beenyaa madaalawaa abbaa qabeenya dhuunfaa saniitiif kafaluu dirqama qaba. Adeemsi diigaa manneeniitii fi gamoowwaniitis yeroon gahaan kennamee fi bifa qaamota lamaan wal amansiisuu danda'uun gaggeeffamuudha qabaa jira. Yeroo ammaan kanaa kanatti garuu diigaa fi mancaatiin qabeenya dhuunfaa maqaa koriidaraatiin gaggeeffamaa jiru garuu lafichi hojii bu'uuraalee misoomaatiin waan barbaadameef ta'uu ragaan mul'isu tokkollee hin jiru jira. Osoo misoomaaf jennee kan fudhannullee tahee beenyaan namoota gamoo yookaan manni harkaa diigamaa jiruuf
kafalamaa hin jiru. Inumaa qabeenyuma isaaniitu gamoo jalaa diigaa jiran kana keessaa fudhachuudhaaf abbaa manneen diiguudhaa deemanii kanaaf osoo yeroo hin kenniniif sardamiinsa cimaadhaan diigaan qabeenya namootaa raawwatamaati jira jedha. Sana birayyuu dabree namoonni maallaqa dhuunfaa isaaniitiin gamoo ofii akka diigan dirqamsiisuun cubbuun ajaa'ibaa irratti raawwatamaati jira jedha. Namoonni maallaqa biraa baasanii gamoo jaartee kana diiguu takka mana jaartee kana akka diidu jedhamuudhaan yeroo ammaan kana Oromiyaa bakkoota garaagaraa keessatti akkasuma Itoophiyaa bakkoota hedduu keessatti abbaa mana san jaareen akka diigu jedhanii maallaquma isaatiin qabeenya isaa akka mancaasu dirqisiifamaa jiraachuu bakkoota hedduurraa ragaan nu gahaa jira jechuun Jowaar Mahammad addeessaati jira jechuu. Waliigalatti hojiin maqaa misooma koriidaraa jedhamuudhaan gaggeeffamaa jiru kun fuula magaalotaa cululuqsuudhaan alatti bu'aa qabatamaa diinagdee biyyattii guddisuu kan hin qabne ta'uu bira dabreem gochaa seeraa fi heera biyyattii cabsee raawwatamaa jirudha jedha. Mee magaalota gurguddoo keessatti daandiiwwan cululuqsuun daawwattoota biyya alaa amansiisuudhaaf yaadameeti haa jennu hayyee. Magaalota baadiyyaa xixiqqoo kanneen manneen isaan qabanuu daandiidhuma bitaa mirgaan sarara qeenxeedhaan jiran diiguun sochii daldalaa murtaa'aa magaalota kanaa mancaasuudhaaf yoo taate malee faayidaa maaliiti qabaa jechuudhanis gaafii gaafatama. Mootummaan duula faayidaa isarra miidhaan isaa caalu kana maaliif gaggeesse jechuudhanis gaafii dabalee gaafata. Deebiin isaa gabaabaadha jedhama. Kun karoora akka mootummaatti itti yaadamee irratti mari'atamee qophaa'e osoo hin taane duula muummicha ministeeraatiin eegalchiifame ta'uudha yaada isaa kaasuun eerama. Yaada imaammataa fi tarsimoo guddina diinagdee qabatamaa fiduu danda'u waan hin qabneef pirojektoota waan ija namaa hawwatan kaan ammoo misooma biyyaatiif faayidaa hammasii hin qabne kanneen bixxiluudhaan akka waan biyyatti guddataa jirtu fakkeessuudha fedhaa jedha. Kanaaf immoo ragaa qabatamaa yoo barbaaddan daandiiwwan ibsaa dimlaayitiin cululuqan san bira dabruudhaan meetira 50 gara keessaa yoo seentan uummata hojii dhabdummaa fi hiyyummaan gar malee itti hammaattee jireenya suukanneessaadhaaf saaxilamee jiru argitu jedhama. Lakki wanti kooriidarii jedhamu kun misooma biyyaatiif faayidaa guddaadha qaba. Adeemsa heeraatii fi seeraa hordofeen gaggeeffamaa jira namni jedhu yoo jiraate dhaggeeffachuudhaaf qophiidhaan jiraa kan jedhu obbo Jowaar Mahammad yaada isaa kana gama fuula Facebook isaa irratti maxxansuudhaan namoonni na wajjin gama fuula Facebook illee ta'e bakka miidiyaa abbaa feetee irratti miidiyaa isin filatte irratti uummata duratti gaafii wal gaafannee dhimmoota rakkoo garaagaraa biyya keessatti deemaa jiru kana irratti na wajjin falmii taasisuu dandeessan yoo jiraattan bakka isin barbaadanitti sa'a isin feetanitti isiniif argama jechuudhaan kan dhiyeenya kana BBC Afaan Oromoo irratti dubbate ala ammaan kana yeroo ammaan kana gama fuula Facebook isaa irratti maxxansuudhaan himeetii jira kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya dhimma koriidara misoomsuu jedhu kana ilaalchisuudhaan turtii hayyoonni Oromoodha Dr. Ittaanaa Habteetii fi Dr. Milkeessaa Miidhagaadhaa OMN waliin taasisan irraa kan fudhanne gabaabsinee yaada isaanii rakkoo uummanni keenya keessa jiru irratti waan takka kan achi keessaa fudhanne gurra isin buufnaan mallee dhaggeeffataa turtiin waliin taasisaa waliifis daddabarsaas ni jenna. Balaan guddaan sadarkaa diigumsa biyyaa dhaqqabsiisuu danda'u. Kan himamaatii jiru jalqaba kan irratti dubbachuu barbaannu rakkoowwan bu'uuraa bilbiltuu Oromiyaa fi Oromoodhaa yeroo ammaa adda baafnee dubbachuu dandeenyu maali jennee achirraa akka qabxii tokkotti osoo eegallee gaariidha. Dooktar Milkeessaa Carraasii kenna. Galatoomi egaa rakkoo bu'uuraatti deebi'uudhaa fi rakkoowwan amma uummanni ittiin gidifamaa jiran rakkoowwan tarreessuu dandeenya. Lakkoofsan qabu lakkoo Oromoon rakkoo hedduun irratti uumamee gabrummaa hamaa jalatti akka kufee yeroo hunda rakkoo irratti rakkoo dhalaa deemaa jira mootummaan kuni. Rakkoon tokkotu jiru rakkoo biraatuutti dhufu. Rakkicha toonni boo'een fixatiin han biraatti fidu. Rakkoo kana lakkooftee fixuun ni ulfaata amma waan Oromiyaa keessa jiru kana yoo ilaalle gara booda madda rakkootti galuun barbaachisaadha. Garuu rakkoowwan kam himataa jira uummanni. Akroos Oromiyaa bahaa Baabbileedhaan hanga Beegiitti mooyaaleedha amma dharraatti namni maal haasa'aa jira amma maaltu itti jira jedhu keessa isaa waan mul'atu hundee isaatti natti fakkaata. Uummanni bal'aan amma kan bo'aa jiru lakkoofsa tokko irratti akkanatti fakkaatutti rakkoo koriidarii misoomsuu jedhu Oromiyaa keessatti hojiirra oolaa jirutu jira. Rakkoo kana rakkoon koriidarii misoomsuu kuni maaltu misoomaa jira jedhu koriidarii jechuun karaa magaalota hunda keessatti diigaa jiru. Utuu karoorri tokko tun jiraatiinuma magaalota Oromiyaa keessa jiru hunda diigaa jiru. Waa'ee Finfinnee miti kan haasaa jiru. Finfinnee ala waan jiru haasaa jira. Magaalota hunda Oromiyaa keessa
burraayyuudhaa kaasee haga Naqamtee kaasee Dambidolloo magaalota godina Jimmaa keessa jiru Harargee keessa Arsii keessa Shawaa Kaabaa Salaalee jiru magaalota hunda Gujii Boorana magaalota xixiqqoodhuma akka Oromoo nama danda'uun ijaarate keessa isaa diigaa jiru. Amma koriidarii misoomsinadhaniitu babbareechinaa karaa namni irra deemu karaa saayikiliin irra deemamu karaa namni suura iddootti namni suura ka'u jedhaniitu magaalota keessatti ijaarra jedhanii ni ijaarra diigaa jiru mana diigaa jiru. Baay'ee uummanni bobba'aa jira haati hiyyeessaa bo'aa jirti. Amma wanni kun seera bu'uura seeraatiin hin labsamne paarlamaan Itoophiyaa dhala labsine caffeen Oromiyaa seera baafne karoorri tokko hin jiru Singaapoor dhaqanii deebi'aniituma Abiyyi jedhe hin diigu. Beenyaa qaba wanni kun hin qabu maali Abiyyi jedhe. Karoorri baheera uummanni mari'ateera lakki maali Abiyyi jedhe. Warri mana waan nama dhibu Abiraam haati hiyyeessaa mana diigdee keessaa baatamu. Yoo diiguu baatte warri diigan dhufaniitu hin kaffaltaaf warra sirratti diiganii wanni godhan. Haati hiyyeessaa mana ofirratti gubii bahi jedhaniitu akroos Oromiyaa magaala xixiqqoo jechuudha. Diigaa jiru diiganii hiyyeessaa beenyaan hin jiru lafatti dhaqxu hin qabdu haati hiyyeessaa diiggadhuu bahi eessa naqa bahi jiru. Yoo boba'uu baatte immoo dhufeetu inni diigu jira hin kaffaltadhaniitu akkatti haati hiyyeessaa bo'aa jirti Oromiyaa keessatti dafqitee mana caccabaa haa ta'u akka ta'etti ijaarrattee koriidarii itti namni suura ka'uu fi saayikiliin baayisikilii irratti oofamu karaa jedhameetu magaala diigaa jiru. Namni amma fakkeenyaaf kallattiidhaan namni amma Naqamtee magaala keessa jiru dubbachuu danda'a waan itti jiru waan mootummaan diigaa jiru. Amma magaalli bareeduu qaba bareeduu qaba. Suura ka'uun hin barbaachisaa suura ka'uun hin barbaachisa. Saayikilii oofuun hin barbaachisaa saayikilii oofuun barbaachisaa. Garuu Oromoon har'a dhugaa rabbii haa dubbannu. Waggoota 6 darban kana keessa aanaaleen Oromiyaa keessa jiru karaan citeetu namni wal argaa jiru. Deessuun hospitaala gahaan jirtu. Godinaaf godinni adda baheera Oromiyaa keessa karaan cite. Karaan sun suphamuutu dursa moo lafa suuratti ka'uutu Oromiyaa magaalota keessatti dursuu qaba. Dhuguma moo hin ijaaru? Haa ijaaranuu rakkoon qabu. Aman waanuma isin OMN gabaasaa turtan magaalonni gurguddoon godinaalee wal qunnamuu dadhaban sababa karaatiin jettanii gabaasaa turtan. Karaan fincaa'aaf geedoo gidduu jiru waan yeroo hundumaa dubbatamu wayii naannoo sana beekaman haasa'aa. Yeroo hunda addaan citee ta'a. Amma magaala geedoo keessa diigdee lafa suuratti kaatan Abiyyitu isinii qopheessa isa qopheessuu moo fincaa'aaf magaala geedoo wal qunnamsiisu dursuu qaba. Naqamtee fincaa'aa wal qunnamsiisuu dursuu qaba. Amma dur aanaaleen Jimma keessa jiran naannoodhumatti dhaladhe sanan haasa'aa tanani. Aanaaleen Jimma keessa jiranii Shawaa Lixaa keessa jiran wal qunnamutu dur namni konkolaataan waggaa 6 darbe keessa namni geedoo yookaan karaa jaajjiirraan namni noonnoo dhaqu jiru. Cufaadha karaan konkolaataan hin dhaqu. Karaan beenjaan hin dhaqamu lukaan deema akka nama bara duriisa bara luka deemanii buna fidatan jira akka sanatti namni waggaa 6 darbe kana keessa karaatu dursa moo karaa godinaaf godina aanaaf aanaa addaan baaseetu magaala keessatti lafa suuraa wanni godhaa jiru haati hiyyeessaa beenyaa tokko malee mana irratti diiganii wanni akka kanaa bu'uura seeraa qabaachuu qabu paarlamaan labsuu qabu hin labsin caffeen hin labsin beenyaan hin jiru. Nama eessatti ariita? Haati hiyyeessaa gubattee boossee eessa dhaqxe? Wanni kun ajandaa guddaa namoonni hedduun dubbataa jiranidha. Kan biraas itti dhufuu hin danda'a. Wanni gibiraa wal qabatee jiru. Wanni gibira humnaa olitti fe'anii ofii hattuu fi gaangistariin biyya qabaniitu qircaa hiratanii itti taphataa jiru. Gibira uummatatti hiyyeessatti amma lafa gabaa keessa dubartii teessee guyyaa guutuu aduu keessa teessee hin yaadattu lafa gabaa baadiyyaa Oromiyaa keessa. Haati hiyyeessaa midhaan wanniidhaan birciqoodhaan gurgurti guyyaa guutuu aduu keessa teessee. Jara kanatti 5,000 10,000 itti buusaa jira. Jarri kun 10,000 nagadatanii beekan ji'atti waggaatti. Birciqoodhaan gurgurataniitu wanni itti godhu midhaan birciqoon tokko birrii 200 dhibba meeqa jedhama. Waggaa 5 dura birrii 5 tureetu 200 gurguramu midhaan birciqoo tokko. Haadha hiyyeessaa gabaa keessaa ari'anii wanni hamma ta'aa jiru kun waa'ee abbaa qabeenyaa waan kana sanaa mitan. Wanni gibira jedhamee deemamee gatii haalan taaneen uummatatti fe'amaa jiru kun
maawaacoo jedhanii uummatatti gadi buusanii bilchinaaf kaffalii kuni kanaaf kaffalii maal jedhamu kuni egaa wanni kun wanni irra keessaa uummanni gubataa jiru. Utuu beelaan namni dhumu isaan waan Finfinneetti godhaa jiran immoo argitu waan isaan masaraa gidduu kana haaromsaa jiran masaraa birrii biiliyeenaan itti dhangalaasanii wanni isaan bareechanii sirna nugusaa deebisnadhanii hojjetan jira. Uummanni beelaan dhumaa jira isaan hin buqqisu gatii itti gadi fe'u namni lafa dhaqu dhabee jira. Oromoon lafa dhaqu dhabee jira. Namatti himatus dhabee jira. Mootummaan jedhamu hin jiru duriyyee wal sassaabee Finfinnee irraa sirbaa oola. Shiftaa sirna shiftaa eessa dhaqa Oromoon kanatu gubataa jira baay'eedhaan ibsee hin danda'u asirratti naaf. Galatoomii Dr. Milkeessa egaa agarsiiftuuwwan rakkoo keenya hedduudha. Namoota sababa kooriidarii magaalaa jedhamu buqqisuu baay'ee ji'oota hedduudhaaf walitti taanee magaalota hedduurraa gara misooma kooriidarii jedhamu kanaan namni buqqa'ee jira. Agayoonaa bakka hedduutti waan ijaaramee jira. Finfinneen ala baay'ee ijaarsi kooriidarii magaalota murtaa'an akka Bishooftuu Itoophiyaa keessatti magaalota akka Hawaasaa murtaa'an malee magaalaa akkuma diigametti jira. Namoota faayinaansii irraa hojjetan tokko tokko osoo hin gaafadhu bajetii ittiin deemu hojii kana hojjetan iyyuu jiraachuusaa wanni gaafii kakkaasu jira. Rakkoon qaala'insa jireenyaa caasa mootummaa hannatti seenuu milishaa fi waraanni dinagdee keessatti engage gochuu fi sochii maal jedhama kaleessa milishaa kapitaalizimii kan jedhu konseptii tokko namni fidee isa dubbisaa ture. Egaa gidiraa hedduu jira biyya sana keessa. Bu'uurri waan kana maal jette Dooktari Taana eessa rakkoo kanatti kan ittiin seenne bakki yookiin immoo ka'umsi rakkoowwan kanneen ittiin galchi maali waan jajjaboodhanii kan tarreessuu dandeenya. Yeroodhaanis yookiin immoo bakka itti rakkoo kanatti itti seenne. Galatoomii Abrahaam. Amma wanti Dooktar Milkeessaan kaasee wanta ganamaa hamma galgalaatti mucaa namaa boqonnaa dhabee dhiiga mucaa namaa waan boosisaa jirudha. Amma kanaa jechuudha. Amma yeroo nuti eenyaa haasofnu kana waan mucaa namaa dhiiga boosisaa jirudha. Mee rakkinootuma kanarraa haa turru dhukkuba uummata kanaa irrumaa dubbachuuf hundee isaatti hin dabarraa. Amma namni gireedariidhaan godoo inni keessa jiraatu mana abbaa fedheessa ta'u akkaataadhuma humna isaa eeyyameef ijaarrata namni mana gireedariidhaan dhufanii manarraa kaasuu. Nun hedduu hamma nuyi dhufnutti diiddee nu eeddaa dhufnee diina taanaan immoo hin kaffalta wanta jedhamu mee Waaqayyo sanitti agarsiisu. Durii bara yaada keessa na yaadadhaa mana koona irratti hin diiddaniif hin diignaatu lola kaasa ture poolisiidhaaf nama gidduutti. Amma kun hin jiru. Diigdee eeddaa. Diigdeetu eedda. Diigdee hin eeddu taanaani dhufnee isa diignuuf hin kaffalta waa'ee loluu dhiisii jechuudha. Mee dubbii kana ilaalaa calluma dhaati. Bara akkamiirraa akka geenye jechuudha. Bara yaada lolatan. Mee na bira ga'eedhee poolisiin nama tumaa namni dhagaatti darbataa bakka bakkatti namni madaa garuu akkaataa isaanii ta'uun manni sun akka inni diigamu. Amma diigdeetu eeddaa abra. Diigdeen hedduu taanaani isa dhufee diiguuf hin kaffaltaa isa booddee immoo mana hidhaa deema. Mana hidhaa deema. Kana lachuu keessa hin didda taanaan immoo carraan kee beekama. Hin rukutam gara isaa. Hin rukutam. Kuni falaasamni isaa eessaa dhufee yoonaan jette falaasama namichi maraatuun Abiyyi jedhamu tokko dhufee masaraa mootummaa galuu isaati. Falaasama isaa. Falaasamni isaa bu'uura. Ihaadeg maaliif kufee yoo jettanii jedhani. Ga'aatti ajjeesu. Amma nuyi namatu nurraa dhume yeroo Oromoo Protestii nama kana nu jalaa dhume inni haasoo namni ga'aatti ajjeesu dide Ihaadegeedha. Kana rakkinni Ihaadeg inni cimaa lakkoofsa xuruu godhee ga'aatti ajjeesu dide. Kanaaf kufe. Kanadha kan inni kufee. Aangoorra taa'uudhaa fi falli inni jalqabaa nama biyya kanaa ajjeesuudhaaf. Kanaafituma min mootin taaddaan naqallaachuu maanni du'a dinqii gootanii duruma hin duutooti. Har'a siyoon tarree isin naqee isin ajjeesee awwaalamtan maanni xidii faan isin irra dhaaba gaaddisa maanni immoo du'ii ban keessan dinqii isaa jedha. Inni waa'ee manaa haasa'u namni waa'ee jireenyaa maanni jiraattanii immoo maal guuftu. Du'uun wayyuu du'uun keessan maanni hiikisaa. Akkasidha madda baaba itti ba'ee waa'ee paarlaamaa irratti dubbatu naasaa amma rakkeenya. Eessaa dhufee rakkoon kun isa heduu bu'uura isaatti deebina jechuudha. Namichi kun eessaa dhalatee waaqarraa gadi hin buune waan ta'eef. Egaa waliigalli rakkina kanaa maan amma rakkoo diinagdee biyya sana keessa jiru isa kana jennee wanta afaaniin dubbannu. Namni kaleessa waazeemaan oduu tokko baaseenii baay'ee na ajaa'ibeetan ilaalaa ture. Hadiyyaa keessa gandoonni 12. Zoonii hadiyyaa keessa gandi 12 mootummaa wanti jedhamu kun bajeta kaffaluu fi dadhabee hojjetoonnis hakiimonnis hojii dhaabanii.
Kanarraan kan ka'e walabummaa isaanii labsatan. Dhageessaniitu gara jara keenya namni dhagee waan irraa dubbisuu danda'amu. Walabummaa labsataniitu mootummaa wanta jedhamu hin beeknu waan ta'eef qe'ee kan akka hin geenyedha. Buqqisaniitu ari'an poolisiin akka iddoo kana hin geenye astadaadarii waan jedhamu hin beeknu dhaabbanni irratti mangistii ofii dhaabbatan qabaleen 12 laakuun amma haadiyyaa. Zoonii haadiyyaa keessa. Qabaleen 12 walitti ba'anii mangistii dhaabbatanii naga eegduu tolfatanii bulchaas kaa'atanii mangistiin nuyi amma hin beeknu mangistii nuyi bajatanuu ramanne gibira sin funaantu asis hin gahin jedhanii argatan. Relatively lafti kun immoo bakka biraarra lafa konfliktiin hin jirre beeku. Nagaadha lafa jedhamudha. Mootummaa federaalaatiin nuyi jedhanii shiftoonni Abiy ergedhannaan qabaniitu dhaagasha. Kun fakkeenya gaariidha dubbannu. Qabanii dhaagasha. Maan eenyu isin immoo jedhanii jechuudha. Mootummaa federaalaatiin jedhanii gaafa isaan kootii afarsaa dhaqanii qabanii fuudhanii dhaagasha. Sadarkaa sanarra ga'eesin jechuu kooti fakkeenyuma tokko duwwaa siif himuudha. Amma waliigalli rakkinoota kanaa maa inni hiikisaa kan jedhu dubbachuu fedhe waan kana kaase. Maaloodha hiikni isaa kan jedhu. Maal jennee hiikatti kennina kan jedhu jechuudha. Wanti kuni wantoonni kun dhalachuun rakkinoonni akkasii dhufuuni akka Oromoon jedhuttis seeraanis rakkoo nagaa jedhama. Nagaan dhabamu. Amma Oromoon nagaa bultanii jara keenya nagaa qabdu maatii waatiin alaamanni nagaa jedhee si gaafata. Mukillee nagaadhaa qeenii jedhan yoo dhagaa. Nagaa ta'ullee yoo beekte nagaa gaafata. Maaliif namni lola keessa jiraachuu dhabuun yookaan waraanni dhabamuun nagaadha jedhamee waan hin yaadamne qe'ee Oromoo. Amma immoo seeraanis nagaan dhabamuu jedhama kun. Maal jechuudha nagaa dhabamuu jechuun? Mucaan namaa mirga lubbuudhaan jiraachuu dhabe. Mirga lubbuudhaan jiraachuu jechuudha. Maal jechuudha mirga lubbuudhaan jiraachuu dhabame jechuun? Har'a Abiraam Oromiyaa keessaa lafa barbaade milishaan fuudhee sa'aatii barbaade si ajjeesuu danda'a. Inni taa'e. Homa gaaffii hin jiru. Namni isaan gaafatus hin jiru. Maaliif abalu du'ee eenyutu ajjeese akkamittiin seerri cabee namni ajjeefama kan jedhamu hin jiru. Mirga lubbuudhaan jiraachuutu hin jiru. Oromiyaa keessa. Yennaa warri nuti bulchitoota bulchaadha caasaa bulchiinsaa furkaa qabna warri jedhan yoo si dhiisan shiftaan immoo sa'aatii barbaade si ajjeese. Biyya keenya. Abbaa barbaadeetu yeroo barbaadeetu si ajjeesuu danda'a. Mirgi lubbuudhaan jiraachuu biyya keenya keessa erga badee bubbuleera. Mirga lubbuudhaan jiraachuutu hin jiru jechuudha. Nagaan hin jiru gaafa jennu mirga lubbuudhaan jiraachuutu hin jiru jedhee isa Oromoon himatu. Inni namni hiriira ba'ee nagaa barbaannaa jedhee isa biltiginnaan afuuffee faaggaa fudhattee nagaatu barbaachisa maaloodha jettee ofii nagaa booressitee haasoftu tun ta'in jireenya kootu balaarra bu'ee siin jedhaa jiran. Kaaba shawaatii eessa namni gaafa hiriira ba'ee himatu jireenya kootu balaarra bu'ee lubbuudhaan jiraachuufani mirga dhabee mirga jiraachuu dhabee mirga lubbuudhaan jiraachuutu hin jiru. Nagaatu dhabame gaafa jennu tokko kana. Nagaan hin jiru biyya keessa. Lammaffaani mirga jiruuf jireenya. Livelihood mirga jiruuf jireenya. Waa hojjetatanii waan Waaqayyo namaaf kennerra dinagdeen biyyaa waan namaaf eeyyamerra hojjetatanii buluu jechuudha. Qonnaan bulaan qonnaa isaa qotatee buluu. Inni daldalu daldalatee buluu. Inni qacaramee hojjetee buluu. Inni baratu immoo baratee nagaadhaan bahee nagaadhaan galuu. Mirga kanatu dhabame biyya kana. Mana kee dhufanii amma nuyi dhufnutti akka nuyi diigiitii nu eegii jechuun kanadha jechuudha. Ibsituu wantoota kanaadha. Amma qonnaan bultoonni keenya daangaadha hamma daangaatti, lixaa hamma ba'aatti, kaabaa hamma kibbaatti qonnaan bulaa horsiisee bulaa Oromiyaa keessa jiru dhaqee gaafatte nagaan dhabeesi. Nagaan dhabee. Abbaa barbaadeetu na saama. Abbaa barbaadeetu na ajjeesa. Nagaatu hin jiru. Nagaan hin jiru. Nagaan hin jiru gaafa jennu dhukkuba uummataa kanadha kan dubbataa jirru malee faaggaa biltsiginnaan ganama ofii isaaniitii quufanii raawwatanii namatti asii gadi miidiyaadhaan odeessan safara keessa deemanii milishaadhaan namatti odeessan walgahii gadi ba'aa jedhanii nama humnaan gadi baasaniitti odeessan isa miti kan inni kottaa harka kennadhaa jechuudhaaf warra mirga falmatuuf kottaa harka kennadhaa jechuudhaaf nagaatu barbaachisa jedhanii isaan odeessan. Dhukkuba uummata keenyaati kan nu himaa. Daily life wanta namni guyyuu keessa jiraatu waan namni fardii keessa jiraatu ganamaa hamma galgalaatti wanta qotee bulaan horsiisee bulaan hojjetaan mootummaa daldalaan barataaf barsiisaan hakiimiin inni humnaan dafqaan bulaan kan keessa jiraatu isa dubbataa nagaan dhabamu biyya sana. Kanatu dhalatee jira amma isa sila nagaafattetti deebi'uu dandeenya Abiraam dhiifa manaa godhee isa kana isa Dr. Milkeessaan dubbatetti wanta kana dabaluu barbaade. Amma eessaa ba'e rakkinni keenya kuni jechuu dandeenya gaama. Maaliif waggaa 6 dura ituu namichi Abiy jedhamu dhufee masaraa hin seenini gaaffii uummati gaafataa ture waa'ee nagaa hin turre.
jechuun sadarkaa kana ga'ee namni hojjetatee buluu dadhabee sadarkaa kana hin geenye. Kanaaf eessaa dhufnee as geenye eessaa dhufe isa jedhu hamma tokko haasa'uun barbaachisaadha jechuudha. Anasuma irratti hin dhaaba Dr. Milkeessaa irra carraa kenna.